Galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa biitti nagaa biyyoon nagaa biitti nagaa biyyoon nagaa dhugaan gaara taati dharti sulula taati dhugaan gaara taati dharti sulula taati. Yakka ajjeechaa jila gadaa Karrayyuu irratti raawwatameen deemsa hanga ammaa irratti gamtaan abbootii gadaa Oromiyaa ibsa kenneera. Ibsa kanas abbaa gadaa Tuulamaa fi barreessaa gamtaa abbootii gadaa Oromiyaa Goobana Hoolaa, abbaa gadaa Maccaa Warqinaa Tarreessaa, abbaa gadaa Gujii Miidhagaa Neettee, abbaa gadaa Sikkoo Mandoo Aliyyi Muhammad Sururii fi abbaa gadaa Ituu Humbannaa Shaamil Amadootu kennani. Gamtaan kuni ajjeechaa abbootii gadaa kana duukaa bu'ee warratee guyyaa isaan du'anirraa kaasee qajeelloodhaan gara mootummaati gara hawaasa Karrayyuuti gara hawaasa Oromooti bu'aacii hedduu keessa darbee jira. Tokko abbootiin gadaa Karrayyuu akka dogongoraan ajjeefaman walii gallee jirra. Yeroo abbootiin gadaa Karrayyuu achitti jilarraa qabamanii ajjeefaman san tokko komandi poostiin naannoo san jira. Akka labsii biyyaalessaatitti komandi poostiin naannoo san jira. Waraanni biyyaalessaati illee naannoo san jira. Darbee walitti bu'iifni hin jira jechuudha. Naannoo Karrayyuu sanitti aanaa Fantaallee keessatti walitti bu'iifni hin jira. San keessa dogongora san keessa abbootiin gadaa Karrayyuu dogongorri uumamee abbootiin gadaa jimlaadhaan bakka tokkotti fixamuu isaanii hanqina odeeffannoo qaama nageenyaatti kennametu abbootii gadaa kana dhumaatii taasise. Oromoo qofa miti nutillee mufannee jirra waan jedhu mootummaan biyya bulchu afaan guutuu jecha guutuu karaa aadaa Oromoo akka aadaa Oromootti gumaan abbootii gadaa Karrayyuu akka bahu sanarra geenyee murtoo kanarra qaqqabne. Abbootiin gadaa kunneen deemsa hanga ammaanis akkaataa duudhaa Oromoon araaraan dhimma kana xumuruuf sochii taasifameen qaamolee isaaniif tumsan galateeffataniiru. Mootummaan akka mootummaatti aadaa Oromootti deebi'ee karaa aadaa gumaan isaanii akka falamu gochuu keessatti mootummaan illee gocha kana raawwachuudhaaf eeyyamamaa ta'uudhaaf galata abbootii gadaa irraa galata qaba. Uummanni Karrayyuu immoo karaa aadaa gumaan keenya nuufaa dubbatamu nuti aadaa qabna, seera qabna, duudhaa qabna, akka malee duune, akka malee ajjeefamne, dhugaan keenya mul'annaan, haqa keenya argannaan nuti hin araaramna waan jedhanii isaanis waadaa nu galaniif uummanni Karrayyuullee galata guddaa abbootii gadaarraallee gamtaa abbootii gadaarraa kan qabanidha. Adeemsaan gammaatiinis jedhan. Meeshaa waraanaa uummata naannoo sanarraa sababa sanaatiin fuudhame akkasumas aaduu yookaan goraadee isaanii isaan irraa hiikame sana hundallee mootummaan hordofii taasisee yeroo ammaa kana xoonageen isaanii galeeraaf. Eegasii awwaalcha fi gumatti deemanii aadan tiyyatana naan jedhee natti himate aadan ta'e aadaa Oromooti homaa sin didu arra aadaa bakka biraatiin si ilaalu aadamateetiin si ilaala jedheeni kanarratti walii gallee aadan tiyyatana jedhee meeshaa irraa fuudhame akka abbootiin gadaa kanaan dura himan san meeshaa san maraayyuu himatee meeshaa san hundaayyuu mootummaan akka deebi'u gootee abbootii maanguddoo Karrayyuu bira ga'ee jira. Xoolageen hojiin afusii gumaa baasuun yeroo dhumaaf sirni araaraa akka qophaa'u irratti walii galuun himameera. Dubbiin kuni akka aadaa Oromootiin akka dhumatu akka aadaa Oromootiin akka dhumatu keessumaayyuu sirna gadaatitti bu'ame wanti kun dubbiin kuni akka aadaa Oromootitti akka kakatta'amee ilaalamu godhame akka Karrayyuu tolutti akka duudhaa fi seenaa Karrayyuutitti gumaa isaanii akka itti aanutti murteessinee hayyuun lallabuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu haga ammaatitti as geenyee waan fokkattuu Oromoo keessatti raawwatame maal ta'uu qabaa gumaan isaa maal ta'uu qabaa mee aadaa biraatiin si ilaalu ati Karrayyuun aadaa tanatti kaleessa akkanaa yoo sitti galte akkamitti fixatta jedhee isa mari'achiisee isa gaafadhee akkuma inni jedhe saniin yaada inni natti dhiyeesse san itti mari'adhee hangantaan abbootii gadaa wanni inni jedhe waan dhuga'aati. Akkuma inni jedheen fudhatamuu qabdi jedhee itti walii galee akka saniin mootummaa dhiheesse mootummaanis dhiiga namoota sanii hin baasa jedhee waadaa seenee jira. Kanaafuu amma ummata Oromoo bal'aaf wanni nu himuu barbaadu waan rabbi galche namuu diduu hin danda'u. Galtee tana rabbitu Oromootti galche. Oromoo irraa Oromootti galte. Waan Oromoo irraa Oromootti galte Oromootu falasii qaba.
bakka bu'oonni hawaasa Karrayyuu dogoggoraan miidhamni guddaan ga'us duudhaa keenyan araarri akka bu'uuf sochii abbootiin gadaa fi mootummaan taasisaniif ni galateeffannaa jedhanii waadaan galamees dafee akka raawwatamu gaafataniiru. Rabbiddaan nun baasini amma mariin teenya wal taate arrallee kun hoggaa hayyoonni Oromoo dubbatu nuti gaabira jirra waan isaan dubbatan hin gammaddoomna hin agarra wanni amma nu haasofneef araaraaf yaana namni waan galee takka beekuu qaba namni waan galee hin beekne daa'ima harmallee hin gabu dubbatte hayyoon meeshaan jaraa nuu gale wanni harka nuun gahin in karoorsine malee in karoorsan malee gumaa dhiigaa callaa harka nuun gahin sanillee karoorsan. Badaan inni jira gaarii inni jira ilmi badaa waa balleessu ni jira bara. Qaamni seeraa badaan bobba'ee waa balleesse. Abbaan gaa mangisii dhufe ol qabe kanas mangisii habiyyis shimallisis paartii badhaadhaas hunda ni galatoonfannate. Ni galatoonfanna dhallee borullee dhagaa. Dubbiin tun dubbii siyaasatiin dubbii warra abbaa gadaa sun dubbii siyaasatiin wanni walii galuu qabnu dubbii Oromooti. Oromoo foon tokko cita. Manguddoo abbaa gadaa tajiruu ofii keessaa baatee bakka obboleessi keenyatti duuna dandeenyu maqaa nama du'e bar hin galchanii dhiiga galchanii hambituun dhiiga nama kanaa galchuudhaan mukatti baatee dhiifti. Odoorii taatee barbaadanii bal'inaa guuranii lubbuun lafa lixxee eessaa fuudharre dhiinni nama sanii dhiiga nama sanii galchanii warra sanatti obsee godhu kanallee nan galatoonfadha. Uummata Oromoodhaa hayyuu kana muruu abbaa gadaa hunda nan galatoonfadha. Kunillee galateeffannaa lammaffaa ammallee gaa hawaatu hafe. Murtee gadaa tana duute maal godhanii akkamitti kaatee maal utubanii dhiinni sii maal kafalameen kun guutuu uummata Oromooti. Kun nu dura jira.